Hordoftooti oduun. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni labsii yeroo hatattamaa labsan. Miidhamtoonni shamarranii wallaansa hatattamaa mooraa waraana Imo irraa waan dhabaniif gamoo Snapchat geeffamaati jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri muummicha ministeera miseenjaraatiif xalayaa katabe. Amma oduu bal'ina. Haleellaa qeerroon jedhamtoota halee galgala mooraa Imo jedhamtu keessatti shamarran irratti bananiin yoo xiqqaate shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Akka itti gaafatamaan qeerroo jedhamtoota mooraa Imo kan ta'e viidiyoo kool jedhanitti qeerroon jedhamtoota baay'een mooraa lolaatan taate miseenjara keessatti weerara shamarran irratti baneen qeerroo jedhamtoota baay'een miidhamaniiti jiran. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti shamarran boombii jaalalaa baay'ee darbatuun qeerroo jedhamtoota 100 lakkaa'aman abbaa warraa ta'aniiti jiran. Yoo xiqqaate qeerroo jedhamtoota 500 tilmaaman hospitaala Firii Kool jedhamu keessatti wal'aanamaa akka jiran obbo viidiyoo koolatti ifeeti jira. Obbo viidiyoo kool akka jedhanitti eegalaltoonni baay'een qeerroo jedhamtoota jalaa abbaa warraa ta'anii irra baay'een isaanii miidhaman haleellaa shamarranii sodaatanii haluu irraa bahachuudhaaf weerara mooraa Imo keessatti bananiin boombii gurguddoo kijiba jaamtu baay'ee darbatuun shamarran 15 haadha warraa ta'aniiti jiran. Baay'een isaanii wal'aansa hatattamaa dirree lolaa Imo jaamtu irraa waan dhabaniif gama hospitaala Snapchat akka geeffamaa jiru obbo viidiyoo koolatti ifeeti jira. Odeeffannoon gaazexeessaa keenya Samsang irraa nu geessa akka jettutti gochaan qeerroo jedhamtoota dirree lolaa Imo keessatti loltoota isaanii dubara irratti raawwatan shamarran baay'ee dallansiisuun meeshaalee lolaa kanneen akka uffannaa babbareedduu uffatuun misaa'ila gurguddaa footoo jedhamu dirree lolaa Instagram irratti buufataniiti jiran. Mootummaan biyya WhatsApp kan ta'e nambarri akka jedhanitti muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni dhimma kana hatattamaan yoo gidduu laaluu baate gaagaamni hamaan wal dhabbii qeerroo jedhamtootaatii fi shamarran gidduu ta'e kun biyya isaanii WhatsApp illee akka ga'u oduu himtu WhatsApp kan ta'e send gaazexeessaa keenya Samsangiif himeeti jira. Muummichi ministeera miseenjaraa kan ta'e feesbuukni walgahii paarlaamaa magaalaa Laayif irratti akka ta'an kan dirqisiise qeerroon jedhamtoota baay'een haleellaa miseenjara keessatti banameen shamarran dheessanii irra baay'een isaanii miidhamanii hospitaala Firii Kool keessatti wal'aanamaa akka jiranii fi muraasni isaanii riifariin gama guruup akka dabarfaman taasifamanii jiraachuu fi yoo xiqqaate jedhamtoonni 50 tag jala tattaa'uudhaan wal'aansa eeggachaa akka jiran akkasumas abbootiin warraa muraasni haadha warraa isaanii dirretti lakkisuun qeerroo jedhamtoota waliin lola eegaluun muummicha ministeeraa walgahii hatattamaa magaalaa Laayif irratti akka godhan taasiseeti jira. Muummichi ministeeraa akka jedhanitti labsii yeroo hatattamaa ji'oota 3 akka labsamu ajaja dabarseeti jira. Labsiin kunis kan ilaallatu haadha warraa, abbaa warraa akkasumas kanneen kana fakkaatan gama miseenjaraa akka hin seennee fi yoo jedhanii seenan jaalala isaan qabuuf itti gaafatamaa matuma isaaniiti jechuun labsii yeroo hatattamaa